Egaan daawwattoota keenya ani Fedhasaa Maamoon jedhama. Cina kootti immoo eebbaa qananiitu jira. Eebbaa wajjin waliin turtii muraasa taasifna. Egaan akkuma beekamu guyyaa irraa guyyaatti eebbaan barattoota isaa muuziqaadhaa fi muummee barnootaa gara biraan barsiisaa ture. Eebbisiiseedha akkasumas konsartii faarfannaa qopheessee ture. Yeroo bareedaa qabaannee eebbaa wajjin waa'ee isaa waan muraasa kanaa sobnuu ta'a jechuudha. Eebboo baga nagaan dhufte. Thank you. Anaaf. Egaan sagantaa irraa qopheessitee dhugaa dubbachuudhaafis akka afaan Oromootti yookaan immoo hawaasa Oromoo keessatti baay'ee amaleeffatamaa miti. Mee ati sagantaa kana akka qopheessitu maaltu si kakaase? Yeroo baay'ee rakkinni waas barsiisaneetta. Yookiin dhabuun akka argattuuf karaa soqqisii godha. Zeen wantoonni kun amaleeffatamu miti jettee xaxamtuyyuu amaleeffatamu waan hin taaneef amaleeffachiisuuf immoo amaleeffatamuu immoo qaba. Barbaachisaadha. Qaamni biraan fayyadamaa jira. Fayyadamuutu baates immoo waan ta'e fiduu qabna. Intaa argatee jechuudha. Sanaaf hin jiruyyuu itummoo ta'ee deemaa kaasee qopheesse malee bu'aa biraadhaaf miti. Dhuguma dubbachuudhaaf baay'een gammade. Sagantaan kun tokkoffaa haaraadha. Hin beekamne bartee haaraa waan ta'eef gaafa jalqaba bargarii nyaadhe natti hin tolle beektaa. Waan haaraa waan ta'eef bargarii nyaata filatamaa miti kan itti nameera. Piizaa fa'aa kana garuu isa ishee ayyaatu tokko beektaa sitti hin toltu. Garuu waan gaarii isa mukotti waan amaneef nan nyaadhe. Isa birii baasee nyaadhe. Si gaheera zeen booda keessa immoo amalas ta'a nyaata faayidaa isaa barta jechuudha. Wantoonni kunis haaraadha. Sitti toluu dhiisuu danda'a. Seensi namaa kennuu dhiisuu danda'a. Garuu hin fayyada. Bu'aa waan qabuuf maal gochuu qabda? Tuma sitti toluu dhiisutu goota jechuudha. Okay? Sanaaf kan akka kaasee hin jiru tuti immoo gaariidha. Erga sitti dhufe mul'atu sitti dhufe kan keetii tokko jettee lama jetta. Almost concept argate kiruusi jechuun simple. Wanti barbaachisan anaa sidha ni guddaa. Then bakka hundumtuu immoo jiraatee jirtaan jira bakki jira everything is possible. Waaquma gargaari sadarkaa kiruusiitti sin guddisna. Kanaaf hin kee baako. Waaw baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuuf yeroo bareedaa qabaannee mee eebbaa nama irra jira hojii akkam akkamii qabattee jirtaati dhaabbata kee maqaan isaa maal jedhama? Amma dhaabbata Harmanii jedhu tokko hundeessinee irraa konseptii kan qophaa'e sanaan kan wal qabateedha. Dhaabbati kun instrumentii muuziqii meeshaa muuziqaa guutummaa guutuutti baandii guutuu barsiisuutti bobba'ee jira. Meeshaa guutuu gashinee jira. Kan biraa hojii maxxansaa hin qabna, production hin qabna, audios, videos, photo programs, photo pictures hin qabaanna hundumaayyuu paakeejii fuudhu jechuudha. Event tokko waan barbaachisu hundumaa paakeejii guutuu hin qabaanna jechuudha. Harmaniin kana fakkaata. Booriftaan immoo gaaddoo guddaa ga'ee kanarra kan guddate tokko ta'ee yoo Waaqni gargaare waama sadarkaa isaa eegee tokko itti deemaa jira jechuudha. Waaw. Mee har'a konsertiidhaa fi giraajuweeshinii yookaan immoo sirna eebbaa barattootaa ture irratti nama tokkoof beekamtii laattee turte. Beekamtii kana laachuudhaaf maaltu si kakaase? Wanti kun waan amaleeffatamaadha kanaan dura. Maaltu si kakaase siinii? Dubdeebiin dhufattee addummaa maal sitti fakkaata? Bara Baalataan du'e komeediyaan Baalataan beektaa hundumtuun beeka. Nan haara beektaa. Miidiyaan alaabaa gabbuusedha mootummaan miidiyaan immoo isinis dungoo gaddaa dabarsa saratti galanii baay'inaan kanumti aartistoota keenya du'aniif miidiyaa irratti foddaa televizyinii ta'uu qabne yeroos baay'inaan areebetta maaliif naara tu jaarsi kun mana qabalee keessatti beelamee haasa'ama ture akka waan guddaa ta'e jaarsi kun dungoo ta'e dhaloota kanaaf miti dhalooti kun immoo isa keessa taa'ee ibsate kana ittiin dubbise ittiin koomeedii hojjechuu shaakalee waan ta'e gochuuf danda'a ture hinuma dandeenye ture dhugaa yaaduu dhabuudha malee. Sanaafi namni maal taatu manni jirullee si jaallanna baratannee namni tokko waan ta'e godheeraaf ta'e kan jedhu nan haara jechuudha. So ammas bakka kana booda jenereeshinii booda jiran akkuma si kaase hin amaleeffatamne itti amaleeffatame kan jedhu mana keessa bulee. So sanarraan kan ka'e namoota galateeffatamuu qaban namoota poozitiivlii sammuu namaa irratti dhiibbaa uuman jenereeshiniidhaaf waa guddaa bubbusan shaakalchiisuu. Yookiin thank you jechuu shaakalu jechuudha. Sababni isaa maaliifi namni erga du'e hin du'e. Makiinaa bittis sangaa qaltis it's nothing homaa isaaf hin buusu jechuudha. Garuu tunni jiru kaalsitu bitteefi kaalsi bituu irra dhabde immoo galatoom yoo jette wacii kan hin qabne jechuudha. Namni sun yoo of eeggata jechuudha. Baay'ee faarfattoota hedduu dhabne miidiyaa hawaasaa irratti amma namni qullaa ol saaxilee faarfattoota keenya salphisu faarfattoonni sun they are role model for other singers. Sigadiranii role model ta'anii jiranitu ni salphatan. Qooda galatoomaa akkaataa faarfannaa isin barree isin caalanii dhugaasoo caalanii dhugaruu thank you jechuun barree jechuudha.
Waaw ergaa guddaa dabarsee nyaara dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baadiyyaa walitti fayyadamna malee beekamtii waliif kennuun mul'atu rakkina guddaatu jira. Kanaaf namoonni keenya yeroo baay'ee namoota faarsaa godhan dhumarratti akka duwwaatti hafu kana jalqabuun kee karaa guddaa bana jedhee yaada atis akka kanarratti caalchistee immoo bal'istee hojjettu abdiin qaba. Mee egaa gara dhumaatti eebbaarraa maal jenna eebbaan maal qabatee dhufaa jira akkasumas immoo dhaamsa xumuraa yoo qabaatte akka nuuf qoodduun barbaada. Ulfaan dhufe dhoo dhuguma dubbachuudhaaf yoo waaqoo jedhe yeroo dhiyootti kitaabota lamaan sanan tokko fidee dhufaan jira xumureera. Kitaaba Gilgaala Gaayilaa jedha. Almost Gaayilaa hundeeffadheera waan ta'eef waa'ee Gaayilaa yoo naasee hin bareeda. So Gilgaala Gaayilaa kitaaba jedhu dhufaan jira. Namoonni kitaaba Gilgaal mindinoo Gaayilaan hundeeffanne illee asumaan kitaaba sana akka isaan dubbisuudhaaf qophaa'an afeera. Ittaansuudhaan hin gubiin godoo kitaaba jedhu barreessuun qotureera. Cover pages xumureera garuu haalli jiru ammaa qabiyyee isaatu hin taane waan bakkee jirudha kan ittiin jajsisu godhan waan ta'eef sanallee xiqqoo tursuun murteessee yoo waaqa jedhanis duraa duubaan hin dhiyaata. Barattoonni keenya immoo kan duraa caala leenjii muuziqaa, leenjii afaanii, leenjii kompiitaraa, leenjii sooftiweerota adda addaa, leenjii waan adda addaa kana kennuudhaaf qophoofnee hisaapii waa xumurannee jirra. Sanaaf namoonni barachuu barbaadan ilasumaan kottaa isiniin jennaa filatama. Egaan daawwattoota keenya waliin turtii hundeessaa giddugala leenjii harmonii wajjin godhanne eebbaa qabne jechuudha wajjin qabaanne asirratti kan xumurru yeroo kan biraa keessumaa kan biraan hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.